Arkafuunee kabajamtoota daawwattoota keenya Caaffee miidiyaa irraa oduu yeroo kanaan isinitti himaa oduu waliin Anabdiisaa Fiqaaduudha. Ogeessonni Koomishinii Waldaa Hojii Gamtaa Itoophiyaa raawwii hojii waldaa dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaa gamaaggaman. Gabaasa dabalataaf Annaa Geetawun. Ogeessonni Koomishinii Waldaa Hojii Gamtaa Itoophiyaa raawwii hojii waldaa dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaa gamaggamaniiru. Gamaggama kana keessatti hojiilee waliigalaa waldichaa galma ga'umsa gama bulchiinsaan jiru sosochii hojii waldichaa qabuu fi cimina fi hanqinni waldaan qabu ilaalchisuun gamaggama gaggeessanii jiru. Waldaa hojii gamtaa Itoophiyaatti itti gaafatamtuu kutaa inspeekshinii kan ta'an Aadde Naardoo Tsaggaa akka jedhanitti madaallii raawwii hojii inspeekshinii kana keessatti waldichi sadarkaa raawwii hojiitti akkaataa dambii fi qajeelfama baheen socho'aa akka jiruu fi sadarkaa raawwii hojii gaarii kan qabu yoo ta'u waldaalee biroof sadarkaa koomishiniitti ሞዴል ተውይሳ ዱበተኒሩ ስራ አመራሮችንም ቁጥጥር ኮሚቴዎችንም ቅጥር ሰራተኞችንም ጭምር ፕሮግራም አድርገን መተን ነው የኢንስፔክሽን ስራው የተሰራው። ጉያ አራ ካነሲት አርገምኔ ፋለራዊ ሆጂ ወልዳ ደርጎተ ጨፌ ሆጂ ገምታ ወሊገላ ገመገሙ ፊዳ ቱርቲ ሆጂ ኬኛ ኬሰቲስ መዳሊ ራዊ ወልድቻ ጋሪ ካን ቱሬፊ ወልድች ሰደርካ ራዊ ሆጂት አካታ ደምቢ ፊ ቀጀልፈመ በይን ሶቻ ከጅሩፊ ሰደርካ ራዊ ሆጂ ጋሪ ካን ቀቡ ዮቶ ወልዳሌ ብሮፍ ሰደርካ ኮሚሽኒት ወልዳ ሞዴላ ተሄዳ ወልዳ ሆጂ ገምታ ኢትዮጵያት ኢንስፔክተር ኩታ ኢንስፔክሽኒ ከንታን ኦቦ ደረጀ አዋሻ ከጀለኒት ወልዳን ደርገጎተ ጨፌ ሆጂ ገምታ ወሊገላ ሴረፊ ደምቢ ወልዳ ሆጂ ገምታ ፌደራላቲን በሄ ከለቲ ሆጂት ሂኩን ወልዳ ሆጀቻ ጅሩ ጀዳኒሩ አጠቃላይ ማህበሩ እንቅስቃሴ ስናየው ከያዝነው ቼክ ሊስት አንፃር ቱርቲ መዳሊ ራዊ ሆጂ ሆጀነ ከሰት ወልዲች ቀጀልፈማፍ ደምቢ ወልዳን ሆጂ ገምታ ኢትዮጵያ ባሲ ከለቲን ሆጂቲ ኩን ሆጂሌ ባይ ሆጀቴራ dhugaa dubbachuuf waldaan haala kanaan qindaa'ee hojjetu arguun waldaalee biroof fakkeenyummaa guddaa kan qabudha. Hoggansa waldichaa dabalatee gama hojjettootaatiin madaalliin hojii geggeessiniif wantoota nu barbaachisanii fi dhiyeeffamuu qaban haala gaariin dhiyeessuun madaalii raawwii hojii waldichaa haala gaariin xumurree jirra. raawwii hojii inspeekshinii kana ilaalchisee pirezidaantiin waldaa dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Iddaashuu madaalliin hojii inspeekshinii waldaalee kufaatii fi raawwii gaarii dhabuu irraa kan baraaru yoo ta'u haala raawwii hojii waldichaa haala iftoominaa fi qulqullina qabuun hojjettoota inspeekshinichaaf kan kennan ta'uu ibsaniiru. Dabalataanis itti gaafatamtuun kutaa faayinaansii waldichaa kan ta'an Aadde Fatlaworq Dassaalany akka jedhanitti gama waldaa hojii gamtaatiin waldaalee gamaggamuun cimina qaban irratti jabaatanii akka hojjetanii fi dadhabina jirummoo guutuuf akka hojjetaniif kan jajjabeessu waan ta'eef waldaa keenyas gama ogeessitoota waldaa hojii gamtaa ፌደራላቲን raawwii hojii gamaggamsiisnee jirra jedhan. ኢንስፔክሽን ማለት ህብረት ስራ ማህበራትን ያደራጃል ወይም ይጠቅማል። gama waldaa hojii gamtaatiin waldaalee gamaggamuun cimina qaban irratti jabaatanii akka hojjetanii fi dadhabina jirummoo guutuuf akka hojjetaniif kan jajjabeessu waan ta'eef waldaan keenyas gama ogeessitoota waldaa hojii gamtaa federaalaatiin raawwii hojii gamaggamsiisee jira. Dabaluunis itti gaafatamtuun kutaa faayinaansii Aadde Fatlaworq akka jedhanitti ogeessitoonni kunniin hojii isaanii iftoominaan akka hojjetanii fi odeeffannoo waldaa keenya gaafatan hojii madaallii isaanii keessatti isaan gargaaruun gurmeessuu fi kennuudhaan gumaacha akka taasisan ibsaniiru. እኛ ደግሞ አቀባበላችን በግልጸኝነትና ሙሉ በግልጸኝነት በተሞላበት ሆኖ ያሉንን ሰነዶች በማቅረብ የምንጠየቀውን ጥያቄ በመመለስ ቱርቲ መዳሊ ሆጂ ከነ keessattis ogeessitoota waldaa hojii gamtaa federaalaa irraa dhufaniif deeggarsa karaa hundaa taasisnee jirra. Ulaan galaanaa hunda caalaa fayyadamummaa dargaggootaa mirkaneessuuf gahee olaanaa qaba jedhame. Akkasumas miidiyaaleen dargaggoonni akka ilaalcha gaarii horataniif dhiibbaa uumuu qabu jechuun pirezidaantii waldaa dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Iddaashuu dubbatan. Gabaasa dabalataa qabna. Ulaa galaanaa argachuun dhaloota amma jiruufis ta'ee dhaloota dhufuuf faayidaa diinagdee guddaa qaba jechuun pirezidaantii waldaa dargaggoota Caaffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Iddaashuu dubbatan. Ulaa galaanaa deemee jechaadhaan dargaggeessa qofaa fudhuun ta'in dargaggeessa amma jiru kana qofaa fudhuun ta'an dargaggeessa dhufuufirree carraa fayyadama guddaat fidaan madda diinagdeeti. Sababni isaa amma Jibuutii baaburaan deemtan Jibuutitti hojjetu kottee kaffaltee jira kaffalamee jira.
yeroo sanitti kun hundi hunafaan addunyaadhaan daldala addunyaatiin wal agarte jechaadha. Ulaan galaanaa Itoophiyaadhaaf deebite jechaan daldala addunyaa martu keessa ittiin deemtu ittiin daldalattu gabaa daldala addunyaa keessa seente jechaadha. Isa amma onlaayiniidhaan wal agartu kan yeroo sanitti immoo qaamaan walitti daldalataa jechaadha. Tokko lammaffaa wanni qaala'insi jireenyaa amma biyyatti keessatti dargaggeessa irrattis subboo irrattis hunda keenya irratti iyyuu rakkoo ta'aa jiru kun martu isaati iyyuu yeroo sanitti furmaata argata. Dabalataanis ulaa galaanaa duraan illee kan keenya ammallee keenyuma jechuun kun immoo sirna seeraan alaa fi firummaadhaan waan nu jalaa fudhatameef bara keenya kana keessatti garuu ulaa galaanaa qofa osoo hin taane wanti biyya keenya irraa fudhataman hundi tokko tokkoon akka deebifamuu fi qabeenya biyyattiitti biyyumti kun akka itti fayyadamuu qabdu ibsaniiru. Akka obbo Sanyiin jedhanitti dargaggoonni keenya yeroo isaanitti seenaa gaarii hojjetanii darban amma akkasumas dargaggeessi bara ammaa seenaa gaarii galmeessee leellifamaa jiraachuuf ulaa galaanaa deebifachuu qaba jedhan. Dargaggeessa biyya diigoodu taane dargaggeessa biyya ijaaruu qofaa miti addunyaatti guddina ishii ida'ee ida'umsa guddina wal qabate daandii dheeraa deemuu danda'u ta'uu qabna jechaadha. Sanuu gochuu dandeenya tokkoffaa dargaggeessi barate teknooloojiidhaan sirriitti walitti inni hidhama. Lammaffaa carraa hojii dhabdummaadhaan sirriitti fura. Hunduu daldala ta'a. Sadaffaan diinagdee qalaayisa diinagdeedhaa jedhamu kan dhibba keessaa dhibba hin dhaabaa jechaadha. Kanaaf ofii murteessita jireenya kee biyyattiinis kan guddattu sanitti. San waa har'a amma agartee yoo ta'e jiini seenee gaafa 28 irraa kaasee amma gaafa bulii tokkotitti maaddaa hundarra siqonname ta'a magaalaa kana keessa hin cinqama. Maaddaan hunduu hin cinqama. Naaftaan dabaluu fi nadaajin dabaluu fi maaliidhaan dabaluu fi jedha. Hin cinqama hunduyyuu. Ulaan galaanaa nuu deebi'e jechaan suni hundi isaatiiyyuu abbaa argata, iddoo argata. Itti dabaluunis obbo Sanyiin miidiyaan hawaasaa meeshaa ijaaruu fi balleessuu kan danda'u yoo ta'u haala itti fayyadama isaa garuu haala fayya qabeessa ta'een fayyadamuun jijjiirama guddaa fiduun akka danda'amuu fi mootummaa jijjiiramaa kana cina taa'uudhaan hojii mootummaa hawaasaa fi dargaggeessi hirree isaatiin hojjechuu fi waliin qindaa'uudhaan miiraan deemuu osoo hin taane miillaan deemuu akka qabu hubachiisaniiru. Haaluma kanaan miidiyaaleen dhuunfaas ta'e miidiyaaleen mootummaa dargaggeessa keenya ilaalcha isaa jijjiiruuf kutannoodhaan hojjechuu qabu jedhan. Keessattuu ajandaan barbaachifne kan miidiyaalee hawaasaa irratti sammuu dargaggoota keenya qabachuudhaan gara hin mallattoofaa jiran irraa aanuudhaan ajandaa akka biyyaatti nu fayyadu bocuun barbaachisaadha jechuun obbo Sanyiin dubbata. Dhimma kanarratti kan hojjetu humni ga'aa ta'e humni namaa ga'aa ta'e barsiisummaa keessatti hubachiisummaa keessatti gahee guddaa taphachuu qaba. Keessattuu karaa suura miidiyaatiin miidiyooleen biyyattiin qabdu hundisa irratti hojjechuu qaba. Miidiyaan dhuunfatis ta'e miidiyaan mootummaatis ta'e miidiyaan saba lammii biyya kanaa ta'e hunduu sammuu dargaggeessa irratti hojjechuu qaban. Sababni isaa dargaggeessi keenya achi dhufteen isaa rakkoo keessa waan guddateef ammarree kan jiru rakkoo siyaasaa san keessaa bahuudhaaf rakkoo guddaa keessa jira. Isa san sirriitti argita yoo ta'e sooshaal miidiyaa irratti har'a dhiibbaa dhuunfummaa baay'ee irra kan jiru yookaan achi dhuftee irratti warreen aarsaa fi gidiraa adda addaa keessa dabarsanii darbamee dhufeedha. Yookaan immoo ijoollee warreen taa'itaarra turaniiti. Siyaasni sooshaal miidiyaadhaan amma ji'a tokko kana keessa ji'a lamaan kana fudhachuu fi ji'a lama guutuuf jira. Gaggeeffamaa jiru kun salphaa isinitti fakkaatin. Salphaa isinitti fakkaatin. Ji'a lamaan kana ji'a sadeen kana keessa wanni jiru wanni dhufaa jiru kun maal hin beekna hundi keenya sooshaal miidiyaa irra oola'u wal agarra wal beekna. Sararri adda addaa ta'u malee hundi wal agarra waan ta'eef wanni shirri deemaa jiru tokko tokko ishii ni xalla hin beeknan. Tokko lammaffaa biyyattii tana diiguu qofaa miti barbadeessaniitu surmaayyuu ofumaafis baduutti warreen gareen deemuuf jiru faatu jira jechaadha. Kanaaf kan ammoo xiinxalli saayikoo miidiyaadhaa warreen irratti jiran kan sirriitti xiinxalanii seera amma seerri biyyattiidha gaariirra jira amma
soora qabsiisaa jira jedhee yaada. Tarkaanfii fudhachuu calqabuun isaa kun waan iyyaa baanedha. Waan iyyaa baanee iyyinee wanna dadhabnedha. Har'aan wanni jechaa jiru jechaadha. Kuni murteessaadha. Cabsitee dhiibdee hoo ittiin dubbanne oduma laaltuu akka nama nagarree yoo taata ta'ee barumsi waraanus hin nagartu jechaadha. Kanaaf biyyatti tokko kan diiguu danda'u warri sooshaal miidiyaa akkuma sila sitti hime. Miidiyaan paawareedha. Oduu daqiiqaa 5 keessatti dabarteen kan Rwaandaa keessatti ni yaadatta'u ta'e sa'aa 100 keessatti namni 800 kan wal fixuu danda'een. Daqiiqaa 5 keessatti oduu darbeen. So isa san maaltu san godhe hojjette kanatti kan miidiyaan Rwaandaan amma sanirraan kan ka'e maqaan sabaa akka ka'ee yookaan gosni ka'ee akka hin arrafamne godhee kan labsuu danda'e. Amma Rwaandaa keessatti namni gosaa fi sabaan waliyyaam. So kun martuusaa siidaan akka diigamu godhee maal godhee kan biyyatti kan sirreessuu danda'an sanitiin Rwaandaan kan sirreessuu dandeessan. Biyya keenya keessatti immoo kan Rwaandaa san caala deemaa jiru sila. Otuu hubannoon dargaggeessa keenyaatii fi waldeebisaa mootummaa bilchina qabu mootummaa garaa bal'atu oduu qabaachuu baannee baay'ee rakkoo guddaa keessa gaggalamaa. Itti dabaluudhaan dargaggeessi keenya dirree siyaasaa keessatti akka qooda isaa baatuuf mootummaan hammachuudhaan deeggarsa gochuufii qaba jedhan. Akkasumas filannoo bara kanaan wal qabatee dargaggeessi keenya akka qooda isaa baatuuf mootummaa wanta barbaachisu mara gochuu qaba jechuun obbo Sanyii yaada isaanii eeranii jiru. Tokkoffaa dargaggeessi mataa isaatiin iyyuu of qopheessuu qaba dorgomuudhaaf iyyuu. Yeroo marasaa ani saleedaa boordii filannoodhaan nan hordofa. Yeroo marasaa rabbi yoo jedhe bara naannumtu iyyuu dorgomaadha. Fakkeenyaaf yoo dorgomtu akkamitti dorgomtu haadha. Mormaas ta'een dorgomu mootummaas ta'een dorgomu. Uummataaf ta'ee garuu sagalee hawaasaatiif nan dorgomu. Garuu dargaggeessi martusaa sirnichi matuma isaatiin sirnichumtuyyuu mootummaanumtuyyuu ergaan inni fudhachuu qabu jedhee ilaalu dargaggeessa haammatu dargaggeessi galuu qaba. Asuma asitti dargaggeessi naamusa filannoo fayyadamummaa filannoon maal fayyada? Maaltu jijjiiramni dhufa kan jedhu sun sirriitti ilaalamuu qaba. Tokkoffaa filannoodhaan jijjiirta waan jijjiiramu kam isaatiyyuu. Kanarratti mootummaanis sirnumti badhaadhinaatis sirriitti keessa gadi bu'ee dargaggeewwan hubannoo bal'inaan laachuufin dirqama murteessaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa caffee miidiyaa irraa oduu yeroo kanaaf qabanne xumurree jirra. Qophiiwwan caffee miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadhaa.